raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arri dilbata baatiin fulbaana bultiin tokko barrii bara 2019 hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa kan nagaa san fuudhantii dhugaasaatii sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo gara ba'aa Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaatti bilbiluudhaan tarkaanfii ammeenyaa bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaadhaa Oromoota naannoo Dirree Xiyyaaraa Dirree Dhawaadhaa qubatanii jiran kan lakkoofsaan 2000 ol ta'an irratti fudhatee mana isaanii diiguun lafa isaanii irraas buqqisee manaa fi lafa dhabeeyyii taasise ilaalchifnee gara magaalaa Dirree Dhawaatti bilbiluun kan Oromticha magaalaa Dirree Dhawaarraa odeeffannee fi gara konyaa Jimmaatti bilbiluun Oromoota kanaan dura rakkoolee garaagaraan ba'aa Oromiyaa keessaa buqqa'anii gara konyaa Bunnoo Baddallee hojjetanii jiraatuuf deeman rakkoo mudataa jiruu fi yeroo ammaatti magaalaa Jimmaa keessatti gidirfama isaan irra jiran torbee tokko keessatti qofa Oromoonni lakkoofsaan 16 ta'an achuma magaalaa Jimmaa keessatti du'uu fi haala waliigalaa Oromoonni kumaan lakkaaman kun keessa jiran kan kallattiin Oromoota rakkoon kun irra ga'aa jirurraa odeeffanne kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u dabalataan ammoo gara lixa Oromiyaa Maccaa magaalaa Naqamteetti bilbiluun dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo fi haala Oromoonni magaalaa Naqamteef naannoo sanii keessa jiran kan Oromticha Maccaa tokkorraa odeeffannes kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Jalqaba irratti gara konyaa Jimmaatti bilbiluun Oromoota Harargee irraa gara konyaa Bunnoo Baddallee deemanii ganna tokko asammoo magaalaa Jimmaa keessatti rakkoolee garaagaraaf saaxilamanii jiranii fi torbee kana keessa qofa immoo kan namoonni 16 irraa du'an kan Oromoota sanirraa kallattiin bilbilee odeeffannee isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfanna. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana haa ta'u jecha muuziqaa ce'umsaa kana booda kallattumaan odeeffannoo magaalaa Jimmaa irraa Oromoota miidhamanii jiran irraa arganne isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfanna itti dhiyaadha. Oromiyaa teekaneeti gara Wallaggaa qubannee asirra laftichi nu ta'u iddoo bakka gara godina Bunnoo Baddallee dhufne gaafa sana koomishinii naannoo Oromiyaa birraadha. Birraan dhufee achirra nu qubsiisanii jarri koomishinaa kun asii ol laaladhaa malee asii gadi nu xiyyeeffatanii maal jee nu qubsiisee gaafa achii deemanii achirraa bakka gaafa naannoon Oromiyaa jarri misooma qonnaa birraan faana jala gara Oromiyaa ol deebi'an bakka lafa jaalatanii jibbatanii asii gafur addaadhaan dirqama Oromiyaan asirratti nu qabatu hin qabnu naannoo kana sabaaf sablammiitu jira waan ta'eef isin bakka warra sabaaf sablammiin jaalannee jechumaan bakka godinni Bunnoo Baddallee lafa isaan silaa horii xiyyeeffatan nu kannan isaan bishaan malee waan biraan taatu lafa sanirra nu qubsiisanii waggaa torba achirra teenyee lafichi sun waa tokko baasuu dinnee biyyee suqeechiifuunee ammoo Oromiyaatti deemneeni lafichi kun duuba lafa dhala namaati ta'uu miti lafichi kun jaanii maraammaricharraa misooma qonnaa godhanii indalkaachuu jaamaraan misoomni qonnaa kan yeroo saniitti dhufee lafa san waa hunda maraammaree gara Wallaggaa isin qubsiifnaa waa tokko osoo dubbatiin bakka guddina dhagee mariichisee gaddeebi'ee achumaan Oromiyaa deeme beekta. Borumaa bakka godinni Bunnoo Baddallee dhufeetti barbaadan sanii kan ol ba'aa barbaadan akka barbaadan ta'aadha. Bakka achuma kaanii hiriira baanee gara aanaa dambii bakka jaamtutti ol baanee yoo barbaadan miilaan hamma biiroo naannoo Oromiyaa deemaadhaan nuti bakka dhimmicha keessan waa tokko waan gana booda isin goonuu qabnu jaanii miilaan bareen gaddaa soomana keessatti raayaanee
Soomanaa seenee guyyaa lamaa jechuudha. Achirraa kaanee miilaan osoo deemnu godina Jimmaa kanaaf qaxxaamurree yeroo nuti magaalaa takka geenyu bakka achitti lammiin nutti baatee achitti nu gargaaranii achumarraa fi obboleeyyan keenya sooma kanaan miilaan deemuun hin ta'uu jaanii bakka achi makiinaa tokko achusii banaa nu godhanii makiinaa lamaan gara aggaaroo nu fidanii makiinaa gartee gaafa san nu feesan illee qarshii 500 qixaatarraa fuudhanii. Eenyu karraa fuudhu? Jarabunnoo Baddalleetu godina kanaaf dawwalee makiinaan sun maaliif uummata si'aa seeranaa deemaa jira waan ta'eef jeeni makiinaa achi nu feesan illee qarshii 500 qixaatanii bakka achi poolisiin Oromiyaa nu marsee aggaaroo barandaa bullee aggaaroodhaa kaanee bakka osoo gara godina Jimmaa deemnu maali isaa deemtan namni baay'een kun akkamitti maatii baattanii bokkaa keessa deemtanii jaanii achirraa fuudhanii godina Jimmaa bakka footoo leencaatti nu buusanii achirratti bakka qeerroon Jimmaa nu afaan baatee achi fuutee DDC bakka jedhamu magaazina darbii tokko nu naqanii magaazinni kun kan bunaati yeroodhaaf mee asuma qubadhaa jaanii qeerroon achi nu qubsiiftee qeerroon lammii nutti kadhatanii ji'a sadi guutuu qeerroo Jimmaatiin gargaaramnee achi sanbooda gara godinaa deemnee duuba akkam taanamsiis rakkachaa jirra namni kun sa'aatii tokko kan nyaateef halkan sa'a 8 qoonqoo nyaataa dhumaa jirra jennee godina gaafanne ani waa tokko ani isin godhu qabu gara Oromiyaa deemaa jedhaa jechirraa gara Oromiyaa deemne waraqaa tokko kantiiba barreesse Oromiyaan kantiiba finne achirraa bakka kantiiba magaalaa Jimmaa amma uummanni kun dhugumaa rakkoo qabajee gara Oromiyaatti waraqaa deebisee itti booda bakka raashina nuu baasanii namni tokko bakka dhiyaan kiiloo 15 fudhataa zeetaa walakkaa liitira fudhataa kun warraan sana waggaa tokkoo fi guyyaa shanaffaa keessa jirra. Naannoo kun duraanii kosii waan adda addaa darbama achirratti amma bakka guyyaa warraan sana nama lamaatu nurraa deem malaa iddoo gochaa saniin jira bargoo eessa go. Nama lama qabri tokkotti jechuudha. Baatiidhuma kana keessa daa'imman 12tu du'ee jedhama kan arraa waliin bulchiinsi kan magaalaa Jimmaa kun raashinuma sana sinii kennuudhaan alatti waan lafa sinii kennee deebisee sun qubsiisuu waan isin yaalsisuu waan akkanaa takkaayuu hin jiru. Dhuguma immoo ijoolleen 12 baatima kana keessa lubbuu dhabdee jirti. Kantiibaan beekta gara xiyyaananii baadiyyaadhaa meetira 2 fudhatee isin qubsiisuu danda'u waan ta'eef ani garuu qoonqoo waa tokko isiniin wantoota kana achi yoo qonna barbaadan kun godina gaafadhaa jee gara godinaa dhayne godinni ammoo qeerrooti isin qubsiisee waa'ee keessan qeerroo beeka malee nuti maaliif beeknaan hundaani beekta. Namni ammaa kana dhukkubsatee jiru gara nama 85 taa'ee. Kan ammoo gara nama 15 torbee kana keessa. Torbee kana keessa callaa. Torbee kana keessa gara nama 15 wayii achuma bakka har'aan sana duuba kan dhumee akkanatti waa hunda ta'aa jiru kun lammii keessan isinoo maal gootan jedhaan qeerroo Jimmaatiin. Achirraa ijoolleen qeerroo namni 2 moo 3 dhuftee bakka akkamitti lammiin keenya akkanatti waan bakka ijoolleenis balaa buuftee farda waan akka saree minaamini asitti harama waan ta'eef. Har'a makiinaa fidanii kan hundi komishuudha kan hundi walii qabanii ijoolleen loltee naan xiqqishoo fooyyoomina qabaatee haaqnillee nu dhufe malee duraan. Haaqna yoo asii gaa inni haaqma deemne harkumaan qaqqabatanii nu laalaniiti. Keenya mataadhaa tokko nu kananii bakka deemaa galaa jaani beekta bakkeetti seeqamannu 5 gidee jaama. Jalqabuma gaafa isin qubsiisan iyyuu warri magaazina naannoo itti waa qalamu naannoo itti kosiin gatamu san keessa dhaqanii isin kaan jechuu. Gaafa san ijoolleen qeerrootu manni kun mana bunaati waan ta'eef yeroodhaaf achi nu qubsiisaadha ammuma yerootiif jaanii soo ijoolluma qeerrootti nu dhiisanii. Achuma bakka ijoolleen qeerroo gaarutiif duuba dandeettiin qabnu kunoo namni kun waan guddoo nyaachaa jirtanii lubbuu namaa nama 2800 beekta. Abbaa waraana nama 612 waan ta'eef bakka nuti deemnee isin sadakaa kadhanneeti malee qeerroo waa tokko hin qabdu waan ta'eef kana booddee waliin tarkaanfii mootummaa fudhannee waliin gaafannee mirga keessan akka isin eegamu taasifnaa obsaadhaa waa hundinuu bakka akkas irra jira osotuma jaanii waan akka shiftee maal jaanii garabaasaadhaan kanaan uummanni keenya kun dhumaa jira amma. Abbaa tokko keessa ijoolleen nama 5 maanta dhukkubsatee abbaan maraatanii kanas biinidhamee jira waan ta'eef jechuun osoo namni keenya kun maraatee kun dhukkubsatee asiin dhumne Oromoon biyya alaa keessa jiruu fi kan biyya keessa jiru adaraan gargaaree iddoo kana dhufanii nu laalanii bakki kun nu jijjiiramee lafa rakka dhaynuun barbaade gaaffii uummata Oromoo hundaaf wanti nan gaafata. Ayyee guddoo galatoomanis sagalee kee uummata Oromoo bal'aan siifan gaa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa egaa amma bakka boo'ichaa jirta maatii ijoolleen irraa lubbuu dhaban lamaan na dubbisiifta. Ayyee kun obboleessi keenya nama bira jira kan amma maatiin duraa du'ee sabbarsiistee haalilleen asuma na bira jira. Ayyee. Mee isallee akkaataa itti inni kun dhukkubsatee bara ammoo qalsira hojjechuudhaaf horii gubbaa beekachi qaaree jechuudha. Mee si bira jira taanaan ammaan tan dubbisuu? Mee kun wal dubbisaame. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam obboleessa kiyyagaa obboleessa kee lubbuun isaa darbe rabbiin jannataan ajaallatu eenyu obboleessi kee kan sirraa lubbuu dhabe kun akkamittiin immoo lubbuu dhabe? Diimee Mahammad jedhama. Umriin isaa waggaa 20 fi takka. Maatii 3 dhiisee maatii 3 biraa du'e.
Oduu kansiraa hojjechuudhaaf hojii waliin barbaadaa jirru kansiraa fooqii sadaffaarraa darbame. Ofumaan kufe moo maaltu darbe? Garagaleen baarillaa fi kan najeetuma ifumaan kufe. Achirraa ittiruun isaa tuqamtee waan wallaan adduun dhabaan bakka deemee hangaan sadarkaa kadhadhee bakka deddeemee oduu akkasiitiif gajjee tokko narra ciisee shanan gibee yeroo nage waan inni qaamaa jettaa'ee bakka bifa dhabee jiru funyaan qabatanii yeroo hundee isin miskiinummaa dabarfachaa ooltanii qabeenyi hin argattanii jechaa bakka naarrabsaadhaan yaalanii eeda bakka baasee hin darbanii alatti na baasanii bakka ofirraa sa'aatii 9 irratti lubbuun isaan irratti baatee. Ayyee kan biraan ammoo obboleessa kee gamoo irraati kufe kanaan alattiyyuu Oromoonni kan biroodhaan dhukkuba garaagaraan qabamanii kan lubbuun jiraaf du'aa gidduu jiran toora nama 100 oliitu jiraanaan jedhe namni si dura dubbise mee isaanoo maali dhibeen isaanii dhimma sanarratti illee waan jettu yoo qabaatte. Guyyaa irraan tanaa qabrii keessatti isa biratti kan biraa qabbarree biyya lama keessatti awwaallee bakka nama garuu amma akka fa'aadoon jedhutti nuuni bicheeyse malee namni isbitaala dhaqee namni keenya isbitaala guutee. Isbitaala kan keessa sharaa dhaabamee sharaadhaan yaalamaa jiru takka ta'ee dhibee kana jeenuun himamu afaanuma isii tokkotti jiran nuni ollaallee namni har'a oole dhiiroo idanii bullaa yoo har'a oole dhiiroo idanii bullaa jenneetuma jiraachuu malee michiidhaa fi waan sanii wal keessa ta'e bakka nuti jiruu jireenya gadadoo jireenya namaa gadi ta'eessaafuu ji'a lama keessatti waan ni jirra jennee dubbannu hin qabnu wallaahi billaahi. Amma gaa kanumti torbee kana keessa lubbuu dhabee nama 15 ga'eera jedhama walumaa gala garuu ji'a lamaan kana keessa nama meeqa kan lubbuu sinirraa dhabe. Ji'a lamaan kana keessa daa'ima haadhaa jala odoo namni dhageen hanga nama waatti kufa bituudhaan awwaallee biraa deebine waliin nama 16 inni ciisu akka jechuudha akka bootaa firaasha kiyyatti aanuurraa jammaree waan guyyaa boruu gartee lafa ollajuun qabu isa har'a dura darbeensiise malee harrii keessatti eegan 1000 akkasumas caalaa jechuun guyyaa boruu fakkeenyaaf nama 3 yookiin 4 ta'uu danda'a si murteessuudhaaf danda'u. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo haalli amtuun Oromoota ba'a Oromiyaa Harargeedhaa kan rakkoolee garaagaraa Harargee keessatti isaan mudannaan hojjetanii jiraatuu fi gara konyaa bunnoo baddellee dhaqanii ganna tokko dura ammoo haalli bakkasiis hamtuu ta'uun walqabatee gara konyaa Jimmaa dhufanii magaalaa Jimmaa keessatti giriirfamaa fi du'aa jiranii kanuma amma Oromoota lamaan kanarraa dhageessan fakkaata. Kanatti aansuudhaan immoo gara lixa Oromiyaa Maccaa magaalaa Naqamteetti bilbiluun dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo fi haala Oromoota gamasii kan odeeffannee isin dhageessifnaa ammas nu faana turan afeerraa keenya. Akkuma beekamu lixi Oromiyaa rakkoo ulfaataa keessa ture. Garuu yeroo ammaa kana sochiin dhimma tokko akka duraa sana baay'ee ulfaataa miti magaalaa Naqamtee keessa kan jiru. Dhummanumaan raayyaan kun kan mootummaa nama sosochoo garuu naannoo baadiyyaa keessumaa amma gara aanaa Harooriin kan jiru gara Ibanturoo kan jiran isaan kun hawaasatti amma reefuu ergama isaanii fudhatanii reebichi tokko hidhaan tokko malee darbee nama mul'atu. Loltoonni hedduun kan torbee darbe keessa magaalaa Naqamtee seenanii turan sun guutummaadhumatti gara lixa Oromiyaatti kan isaan darban. Isaan gara lixa Oromiyaatti darbaniiru Naqamteerraas garumaa gadiitti kan isaan baay'inaan deemaa turani. Oromoonni kanaan dura gaa yeroo obbo Baqqalaa Garbaaf obbo Jawaar Mahaammad gara magaalaa Naqamteef magaalota lixa Oromiyaa Maccaa 4-5 keessa deemanii waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti uummata mari'achiisanii qeerroof qarreen Oromoo hayyoonni Oromoo Maccaa lakka waltajjii sana irratti dubbatanii mana hidhaatti guuramaa turani. Barsiisaa Akiliiluu jedhaman iddoo garaagaraatti hidhamaa turanii dhiyeenyas mana hidhaatti deebi'uu isaaniitu dhaga'ame yeroo tokkos dubbiseen ture qajeelcha poolisii magaalaa Naqamtee seenanii turanii achi gara lixaatti gad dabarsan. Oromoonni magaalaa Naqamtee irraa yeroo sana qabaman kun amma guutuutti deebi'aniiru warri hin deebi'ee jiraatanoo eessa akka isaan jiran wanti quba qabdan jiraa laata? Ammatti isaanii duraan sun baay'een isaanii gara muraasan qallee akka geeffaman hawaasni quban qabaata. Erga sanaas baay'inaan namoonni kan qabamanis garuma sana akka isaan deebanii marsaa 2-3 har'as nama jira. Egaa ilaalchaan Oromummaadhaan sabboonummaadhaan namoonni hidhamuun darbee nama mul'ata. Ayyeegaa dhimmi waraana bilisummaa Oromoo attami uummanni qalbiinsaa garam jira deeggarsi duraan godhamaa ture kun waan dhaabbatetti fakkaatamu har'as hooboodhuma waliin jira uummanni. Egaa uummanni akkuma Oromoon maal keessatti jedhe amma keessatti waanti beekamu fudhatamanatu beekaa isa jedhe sana waa yaada qabu fakkaata. Yaanni uummataa kun haala ta'aa jiruu fi labsiin addamaa kanaan wal qabatee tarii yoo baafatee wanti irraa mul'atu yoo bakkeetti argamuudha baatees yaadaan akka duukaa jiru kan eenyumtuu waamamu fakkaatu.
Gaammoo isaanis haala kanaan qabatanii immoo haala du'aa kanaan uummata keessa socho'uu dhabuun isaanii waan uummataa fi isaan walitti fagaatan fakkaachuun malaa namni ammallee akkuma du'aa sanatti wantoonni ta'an hundi impireesuma du'aa ta'an wantoota garbuusan hin jiran ta'iidha warri kaleessa garbuummaa keessan turiin har'a bilisoomnaa irra jiraa jiru isaan kaleessas warruma tarii hin darboonni jennee yaanna. Ammoo kaleessas maqaadhuma kanaan loomii dhamaatu irratti deebi'ee maqaadhuma kanaan gaafa hidhamu sodaan kaleessaa sun ammas akka deebi'ee taasiseera waan shakkii qaba hawaasni bal'inaan. Warra kam isaammee warri kanaan duras gabroomanii hin beekne arras immoo deebi'anii bilisoomnee jedhanii warri uummatatti hawween sanatti jettu kun mee kana ifaanuu godhi. Egaa warruma kaleessa abboonni isaanii ofiidiyoo jalatti hiriiranii TPLF'n hoogganamanii ergama TPLF galmaan gahaa turan sun arras isaan nutti dabale hirmaan immoo akka aangootti dhufanii ta'ee yoo isaan nutti bilisoomneera kan jedhan taate yaada jiru qabaanii bal'inaan sababiin isaa kaleessa ergama godhatanii Oromoo dararaa turanii arras immoo dabale hirmaan gara aangootti argamu malee kaleessas waan arganii qaban maaliif gaaddisa TPLF jala turan isaan kaleessa tarii isaan akkanaa kanatti bilisoomneera jedhe waan jiru ilaalcha akkanaa qabna. Warri har'allee maqaadhuma Gariin namaa immoo haasaadhuma warra kaleessas hin gabroominii kaleessas gaaddisa diinaa jala ta'anii Oromoon bilisoomeera jechaa turanii har'alleen gogaa jijjiirratanii waa'ee bilisummaa labsanii kanaan moofamee waan jiru fakkaata Oromoon kutaa garaagaraa keessa jiru hunda ta'uu baatus egaa Oromoon isa yaade isa aarsaa ganna 150 itti baasaa ture kana. Argatuudhaaf qabsoosaa galmaan ga'uu fi mee maal godhuu qabaa jetta. Agartee Oromoon kaleessa gamtaadhaan ka'ee hirree tokkoon ka'eeti kan gara TPLF'n gaggeesse. Yeroo sana Oromoon bahaatti hanga lixaatti kaaba hanga kibbaatti sagalee tokkoon uumaa tokkoon nafee tokko wal duukaa hiriiraa ture. Tokkummaan akka kaleessaa hunda gadi jabeeffatu sun gamtaa tokko gurmuu tokko jalatti hiriiraniitu waliin socho'aneeti bilisummaa isa dhugaa isa kaleessa qeerroo qarreen itti wareegaman isa kaleessa. Hangafoonni qabsaa'ota Oromoo itti wareegaman sana bira ga'uun danda'a waan jiru yaada qaban. Hamma tokko hin taanetti yeroo wareegama guddaa kaffalla. Yeroo ammaa kana dhimma afaan barnootaatiin wal qabee ajandaa guddaatu fuula miidiyaa hawaasaa irratti akka mootummaatti gaggeeffamaatu jira. Ajandaa guddaatu gaggeeffamaa jira jette mee haa ta'uti maal jedhaa jira uummanni Oromoodhaa gama mootummaatiin kun ta'uu hin qabu jijjiiramuu hin qabuusa jedhanii aangawoonni OPDOdhaa hawweensan kan attamitti ilaalaa jirame isa kanarratti yaada qabdu nuu kenniitiin xumurra. Fooliin yookaan Oromummaa Oromiyaa keessatti guyyaa danda'ame akka Afrikaatti Oromummaan akka urgaa'u gochuudhaaf namoonni xiqqoonni Oromummaa qabanii fi hidda Oromoo qaban yoo dhimma keessatti qooda fudhatan duwwaadha. Iddoo baay'eetti yoo arginu garuu mootiitti keessa yeroo maallaa kanallee kan jiran sadarkaa jijjiirraa irratti itti Oromummaa warra hin qabne itti Oromummaa warra of keessaa hin qabneen kan oofamaa jiru. Manneen barnootaallee ogaanne fakkeenyaaf iddootti gaggeessaadhaaf qindeessaan waajjira barnootaa sadarkaa godinaas ta'e sadarkaa naannootti itti Oromummaa namni hin qabne ilmaan abashootaa bakka jiranitti eenyu bakka isaan dhaabbatan afaan kan guddisuudhaaf akka isaan xiyyeeffannaa laatan hin beekna. Ogeeyyoonni barnootaa keessumaa barsiisonni Oromoo keessa jiran yeroo baay'ee waan isaan kan qabatanitti kana Oromoon immoo akka jedhe itti malee xinxaannachi ni buta. Isaan itti abashummaa qaban kun raawwatanii yeroo hundumaa ergamni isaanii maal kaayyoodhaaf akeeka impaayera Itoophiyaa kan keessatti ergama nafxanyaatii fi afaan jiraa guddisuu duwwaa yeroo namaa xiyyeeffannaan isaanii isa kana garuu EDP'n bukkeetti dhiyeessu yeroo hundumaa isaan moggala kaawwatee isaan kan galma qabu isaan kan raawwachiisu isaan ergamoonni bakka kanaaf humnaadhaan gaggeessu waan ta'eef inni bukkeedhaan isaan odeessan kun baay'ee hawaasa biratti waan fudhatama qabus waan qinxaaboo sanatti hin fakkaatu. Haalli Oromoota lixaa Oromiyaa Maccaa magaalaa Naqamteef naannoo sanii keessa jiran kan amma Oromticha Maccaa kanarraa dhageessan fakkaata. Kanatti aansuudhaan ammoo gara ba'a Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaatti bilbiluun haala Oromoonni magaalaa Dirree Dhawaa naannoo Dirree Xiyyaaraa irraa buqqifaman keessa jiranii fi gocha ammeenyaa isaan irratti raawwate kan Oromticha magaalaa Dirree Dhawaa irraa odeeffannee isin dhageessifna. Guyyaa irraa bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaadhaa Oromoota naannoo Dirree Xiyyaaraa Dirree Dhawaadhaa qubatan kan 2,000 ga'an buqqisee jedhama. Namoonni kun buqqa'uun isaanii dhugaadha. Maaliifis buqqa'anii meeshaa kanarraa nu ibsi?
Buqqoon isaanii dhugaadhaa dheengaddaa manneen uummata Oromoodhaa diigaa turan. Hayyee. Uummanni naannoo san jiru waan Oromoo qofa ta'aniif shanee ja'anii maqaa irra kaa'uudhaan nama 2,000 ol manneen irraa diiganii jiranii. Abbaa maatii 2,000 moo baay'ina Oromoota achirraa buqqa'aniitu 2,000? Manneenii fi sharaa hidhatee keessa galuu fi kana jidduu nama 2,000 ni ta'a. Manneen dheengadda diiganii walitti bu'iinsi uumamee ture. Uummanni armaabattaanyi warra ja'amu wajji walitti bu'anii hanga danda'amutti ofirraa dhoorkanii turanii makalaakaa fi federaalii irratti hirmaatanii uummata harkaa diiganii. Tole. Ganamaan tana ammoo ummiti makalaakayaan makiinaa 5 kan ga'u dhufanii hangaa fi diiganii namni akka achirra hin dhaabbanne godhanii jiran. Qorqorroollee hin hafne qorqorroollee fe'anii guuran. Warri kun sababni isaan sababeeffatanii Oromoota kana buqqisuudhaatii ka'an maali jedhu? Waan Oromoo bichaan achirra jiraatanii fi lafti ni barbaadamtii jaamanii silaa sabni biraa jiraatanii diiganii bara. Naannoo Teeleetii olitti amma gandaa haaree uummanni Amaaraa quqqubate tokko jira. Sanuu osoo hin diigamiin san bira kutanii ganda Oromoo qofa ga'ootti ijaanii diigan. Egaati uummatni Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa kun gama garaagaraan dhiibbaan irratti gaggeeffamaa ture. Baatiidhuma 2-3 dura gareen nafxanyootaa ijaaramee tarkaanfii ammeenyaa garaagaraa Oromoota naannoo sanii irratti fudhataa ture. Dabalataan ammoo raayyaan ittisaas warra sana tumsee Oromoota ajjeesaa akka ture barattoota yuunivarsiitii gidirsaa akka turedha kan Oromoonni naannoo sanii odeeffannoo nuuf kennaa turan. Ammas ammoo bifuma walfakkaataadhaan Oromootti xiyyeeffatamee jira. Dabalataan ammoo arruma ba'aa Oromiyaadhaa magaalaa Gaara Mul'ataa keessatti qeerroon Oromoo jabaan tokko rasaasa 12 reebamee akka ajjeefametu himama. Gara kaaniin ammoo Oromoon bilisoomeeraa warri jedhanis jiru. Mee kana kan ol bira qabiitii isa Oromoon bilisoomee jedhan kana attamitti ilaalta? Dhaamsa attamis Oromoo bal'aaf qabda? Nuti uummanni Oromoo kan Dirree Dhawaa keessa jiraachaa jiru roorroo cimaan nurra jira. Waan Oromoo qofa ta'aniif ni miidhamnaa ni roorrifamnaa akka roorroollee ofirraa hin ittisne walitti birmannee nu dhoorkanii mootummaan waan takka waan nuuf godhallee hin qabu bilisoonni jennee wanni abdannullee hin jiru. Amma yoo nama sabuudhaati amma daandii Saabbiyaan irraa kaasee ganda abdii gabbuusu haga naannoo uummanni Amaaraa jirutti dhagaa lafa hafanii ganda tasfaa seenii sirriitti amma dhagaan dhaabbatee jira dhaabaa jiranii. Ganda aabaa uudhaa ganda samiidhaa misoomni akkamii galaa jechuudhaan takkaatu misoomni seenee jiru nuti yoom ni bilisoomne jenna. Gaafuma Oromoon bilisoomtii aangoo harkatte yoo eegganne malee abdiin keenyallee nuti sanuma malee nuti mootummaarraa wanni eeggannu hin jiru wanni takkallee. Tole egaa ulfaadhu tarii qabsoo Oromoo irratti Oromoon tokkummaadhaan akkamittiin deemuu qaba waan jedhu irratti waan jettu yoo qabaatte jedhii gama koon xumureera. Galatoomii daandiin nuti bilisummaan nu baasu tokkoomuu ijaaramuu gareen takka waa fudhattee bilisoomni akka Oromoon bilisoomtii ni jetti warra bilisoomni ja'uusan firraa eeguudhaan tokkoomanii wal jaaranii wal jala deemuudhaan daandii bilisummaadhaatti achi nu fullaasuun gurmooyneetuma yaa'uudha malee karaan biraa takkallee hin baasu. Warra bilisoomni deee ganda keessaa olola yaasu gurra irraa cufannee Oromoon tokkoomtee waliif birmannee wal jala yaa'uu qofatanii danda'amu Oromoodha. Tole egaa Oromtichi magaalaa Dirree Dhawaadhaa haala Oromoota magaalaa Dirree Dhawaa naannoo dirree xiyyaaraa irratti raawwatee fi akkasumas dhimma waliigalaa Oromoof Oromiyaa irratti yaadaaf dhaamsa bal'aa uummata Oromoof dhaamteef guddoon si galatoomfadhaa nagaatti. Galatoomaati nagaatti. Haalli Oromoota magaalaa Dirree Dhawaa naannoo dirree xiyyaaraa jiraataa turanii kalakkoofsaan 2,000 ga'anii guyyaa kaleessaadhaa raayyaa ittisa kuneeffataa Impaayeraa Itiyoophiyaa fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaan buqqifamanii manaa fi lafa dhablee taasifamuudhaan dirree irratti faca'anii kan Oromticha magaalaa Dirree Dhawaa irraa dhageessan kana fakkaata. Akka waliigalaatti haala Oromoonni maccaa akka magaalaa Naqamteef naannoo sanii
akkasumas gara konyaa Jimmaatti bilbiluun haala Oromoonni ba'aa Oromiyaa Harargee irraa gannoota muraasa dura ka'anii gara lixaa Oromiyaa gara konyaa Bunnoo Beddellee geeffamuudhaan lafa qonnaaf intaanerraa mootummaan qubsiifamanii ganna tokko dura ammoo bakki sun hamtuu ta'uun gara magaalaa Jimmaa dhufanii laammaattis achitti girfamaa jiranii fi buqqaafamuu Oromoota magaalaa Dirree Dhawaadhaa kan naannoo Dirree Xiyyaaraa ilaalchifnee kan Oromticha magaalaa Dirree Dhawaarraa odeeffanne kan isin dhageessifnedha sagantaa keenya guyyaa har'aan. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa laammaatti nu faana qabaattaniif oraa bulaa jechaa sagantaa keenya guyyaa har'aa armarratti obbaafneerra. Haga sagantaa keenya yeroo taanuun walitti deebinutti humaan nama borii nu tolchinna. Tolee jiraachuun barbaadu hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa'uuf hin qabaara koof dhiphoo argee anaanatti tolee jiraachuun barbaadu hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa'uuf hin qabaara koof dhiphoo argee. Qabsaa'uuf hin qabaara koon dargee. Jiruu gabrummaatiin turree bara dheeraa hanga har'aatillee kunoo jala jirra. Rakkoo mata kiyyaa hubadhee argeera. Jireenya koodhiisee hidhattee ka'eera. Jiraachuun dadhabnee akka nam tokkootti kananii jiruu koo fiisee obsinaatti qabsaa'uuf hin qaba uummata Oromooti. Qabsoon dirqama kiyyaa hanga xumuraatti. Qabsoon dirqama kiyyaa hanga xumuraatti. Tolee jiraachuun barbaadu hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa'uuf hin qabaara koof dhiphoo argee anaanatti tolee jiraachuun barbaadu hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa'uuf hin qabaara koof dhiphoo argee. Qabsaa'uuf hin qabaara koon dargee. Otoo sabni kan koo gabrummaan jiraatu gammaatee jiraachuu lubbuun koo nan feetu. Oromiyaa biyyi koo hanga bilisoomtu. Anaafi kan qabu jireenyi koo martu ijjeeffatee taa'ee jireenya dhuunfaa koo jiraachuun danda'a akka nama tokko sabni koo Oromoon osoo booyuu rakkoo anaannatti hin tolu arguun feetu iji koo anaannatti hin tolu arguun feetu iji koo.
jiraachuun barbaadu hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa'uu fi qabaara koof dhiphoo argee anaan natti tolee jiraachuun barbaadu hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa'uu fi qabaara koof dhiphoo argee qabsaa'uu fi qabaara koo hunda argee. Baddaan natti qorree gammoojjiin na gubuu amnaan keessa baay'ee beelaanaa dadhaboo waan fedhellee ta'ee rakkoon na dhaqqabuu gabrummaa saba kootaa ilaaloon qaboo namni osoo beekiin eessaa yoo dhalata afaan haadhaa irraa eenyummaa barata dhalatee guddatee ollaaf ganda beene saba isaatiif yaada ofiin bira darbe saba isaatiif yaada rakkoo saba arge saba isaatiif yaada ofiin bira darbe saba isaatiif